Ministeerri muummee Abiy Ahmed obbo Taayyee Danda'a aangorraa kaasuu isaanii obbo Taayyeen BBC'tti himan. Xalayaan obbo Taayyeen qoodanii fi akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee bultii tokko bara 2016 jechuun isarra waajjira ministeera muummee irraa barraa'een turtii waggoota 2 fi 6 booda ministeera deetaa ministeera nagaa irraa kaafamuu ibseera. Sababii aangorraa ka'uu isaanii garuu xalayaa qoodame irratti hin ibsamne. Murteen kuni erga keessumaa gidduu kana obbo Taayyeen mootummaa keessa jiran akka hanqeeqaa turan booda dhagahame. Waggoota 5 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufu booda kan gara hooggansaatti dhufan obbo Taayyeen guyyaa dilbata kaleessaas mootummaa qeeqanii barreessanii turan. Paartileen siyaasaa hiriira Finfinneetti raayyaan ittisa biyyaa akka naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa baafamu gaafatu gaggeessuuf turan mootummaan dhoowwachuusaa mormaniiru. Mootummaan hiriirri kun kan nagaa miti hokkara uumuuf yaadaniiti jechuun kanneen qindeessan shororkaan himachuun hidhuu ibsee ture. Obbo Taayyeen maaliif aangorraan kaafamee jedhu gaaffii jalqaba dhiyeesseefidha. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaa ture. Uummanni araaramuu wal fidnee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma sasin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Lakki waan ayyaamne waliin agarree jira. Xalayaarrumaa waajjiratti sin dhufe jechuudha akkasii. Sooliya. Amma sin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waa murru miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeessanii qeeqxan jecha aramaniidhus dubbachuu barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'ani otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masadaa ijaarani ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaani aangorraan kaasani kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti hin gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sana? Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangorraan kaasan jettanii yaaddu sin? Lakki kanaa olittuu qophii qabna kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga sin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu sin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maal sin gaafadhee amma sin mootummaadhuma keessan teessanii mootummaa keegaa turtanii waan akkasii kana dura hin baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxilettanii yaaddu? Lakki sani natti hin fakkaatu bilisummaan yaada qajeeltoo paartii keenyati innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana. Kanaafuu adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaartu? Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira kanarraa kaanee maala keenaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u inni dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Haa itti teessanitti yaaddu. Bakka. Soole tole hayyee guddaa galatuma obbo Taayyee. Ciao. Himannaa akkasumas dubbii obbo Taayyee.